Imagine you enter a market and want to buy something. How do you ask the price in English? Great! Today we will learn simple words and a useful dialogues for shopping. Akka carraa ta'ee bakka gabaa yookiin lafa gabaa tokko deemtanii wantolii achitti argitan firee haa ta'u, uffata haa ta'u, wanna kamiyyuu haa ta'u bituudhaaf jettanii gatii isaanii afaan Ingiliffaan gaafachuu barbaadan akkamitti gaafattu? Har'a immoo jechoota baay'ee salphoo ta'aniif waliin dubbii naannoowwan akkasitti gaggeeffaman haala salphaatiin isiniif qabannee dhufneerra jechuudha. Watch till the very end of this lesson. Let's dive into it. Great. Bakka gabaatti jechoota fayyadamnu akkamii gatiinsaa ni mi'aahaa ni rakasaa akkamittan bitaa gurguraa jijjiirraa maalii resiitii kanaaf kan kana fakkaatan ni ilaallaa jechuudha. Good. Dialogue 1. At a clothing shop. At a clothing shop. Butikiitti yookiis mana uffataa jechuudha yookiis suuqiiwwan. Good. Customerii yoo taane ka jalqabarra jiru fayyadamnaa shopkeeper yoo taane immoo ka lammaffaarra jiru fayyadamnaa jechuudha. Waliin dubbiin kun kastamara fi shopkeeper gidduutti jechuudha. Kana jechuun nama bitatuu fi nama bitu sana gidduuttidha jechuudha. Ka jalqabaa excuse me, how much does this t-shirt cost? Ifama gatiin t-shirtii kanaa meeqa? T-shirtii bituudhaaf jennee t-shirticha maallaqni isaa meeqa akka ta'e gaafachuu barbaan. Excuse me, how much does this t-shirt cost? How much does this t-shirt cost? Gatiin t-shirtii kanaa hagamii jechuu yoo barbaan akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Shopkeeperidha yoo taane immoo itti himuudhaaf qarshii 1,000 jechuu yoo barbaan maal jennaa? It is 1,000 birr jennee guutummaa masaan dubbisnu is 1,000 birr gaafa pronounce goon is it is kan jedhu sana it is haalan goone is 1,000 birr is 1,000 birr jechuu ni dandeenya jechuudha. Is 1,000 birr jechuun qarshii 1,000 jechaa jirra jechuudha gatiin t-shirtichaa. Good. Sana booddee saayiziin isaa inni guddaan ni jiraa hoo? Saayiziin isaa ni jiraa hoo? Guddaa barbaadna yoo ta'e miidiyeemii haa ta'u, ismoolii haa ta'u waan na barbaadanitti jiran sun saayizii ka biraan jiraa hoo jechuu yoo barbaan iddoo laarjii kana bu'aan barbaadan sana galchuutiin do you have it in large size? Do you have it in large size? Do you have it? Do you have it? Isuma sana jechuudha. In large size, in small size, in medium size, whatever you need. Bakka sana galchuutiin do you have it in large size? Saayiziin isaa inni guddaan ni jiraa hoo yookiin isuma kana guddaa isa qabdaa hoo yookiin xiqqaa isa qabdaa jechuu barbaanne immoo do you have it in jennee saayiza barbaanne bakka sana galchuu ni dandeenya jechuudha. Do you have it in small, large, medium size? Sana booddee shopkeeperidha yoo taane eeyyeen inni guddaan kunootii baasniitti agarsiifnee ni jira eeyyeen kunootii jechuu barbaan yes or yeah. Here is a large one. Here is a large one. Here is a large one. Kunootii inni guddaan jechuu barbaan akkana jechuu barbaan dandeenya jechuudha. Wow, good. Is it clear? Are you with me so far? Do you have any doubt here? Good. If you have any doubt, just don't forget to put it in the comment section or leave your answer in the comment section. Good. Mee ilaaluu hoo ilaaluu nan danda'a hoo amma ilaaluu nan danda'a hoo yeroo baay'ee uffata gaafa bitannu osoo hin ilaaliin hin binnu. So ilaaluu nan danda'a hoo jechuu yoo barbaan can I try it now? Can I try it or can I try it or jechuu ni dandeenya jechuudha. Can I try it or jechuun amma ilaaluu nan danda'a hoo ilaaluu nan danda'a hoo yookiis uffadhee ilaaluu nan danda'a hoo gochuu nan danda'a hoo jechuudha. Can I try it or can I try it or jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Sana booddee eeyyeen ni dandeessaa bakki itti ilaalan kunootii bakki itti ilaalan kunootii yookiin as keessa seeniiti ilaalii jechuun keenya hin hafu shopkeeperidha yoo ta'an. So akka sana jechuu yoo barbaan afaan Ingiliffaatiin yes of course
The fitting room is over there. So of course, or definitely, the fitting room is over there. Jechuun dandeenya jechuudha. Bakki itti ilaalan kunooti seeniiti ilaali. Ilaalachuun dandeessa jechuu barbaada. So of course, or definitely, or sure. The fitting room is over there. Bakki itti ilaalan kunooti achi ilaaladhu jechuun dandeenya jechuudha. Good, good. Sana booddee ilaalannee kaanee naata eeraa nan fudhadhaa. Transfer godhuuhoo or kaashii kennuuhoo or whatever it is. Waan barbaanne jechuu dandeenya. So naata eera nan fudhadhaa. Transfer si godhuuhoo ni fudhattaahoo jechuu barbaada. It feels well. It feels well. I'll take it. Do you accept the mobile banking transfer? It feels well. I'll take it. Do you accept the mobile banking transfer? Yoo nu ta'eera ta'e eeyyen sirriitti anaaf ta'eera nan fudhadhaa. Transfer si godhuuhoo transferii ni fudhattaahoo jechuu barbaada. It feels well. I'll take it. Do you accept the mobile bank transfer? Or do you accept any digital transferring mechanism? Jechuun dandeenya jechuudha. Waan garaa garaa Ever, Telever, whatever it is. So transfer yoon godhe ni fudhattaahoo digital mechanism tokko fayyadamne transfer gochuu barbaada ni fudhattaahoo yookiin payment card jiraahoo kanaafan kana fakkaatan jechuu barbaada. It feels well. I'll take it. Do you accept mobile bank transfer? Jechuun dandeenya jechuudha. So nummoo shopkeeper ammoo yoo taane eeyyen lakkoofsi akkaawuntii koo kunooti yookiin akkaawuntiin koo kunooti jechuu barbaada. Sure. Here is my account number. Here is my account number. Kunooti akkaawuntiin koo eeyyen nan fudhadha maal akkoon qabu jechuu barbaadna yoo ta'e afaan ingiliffaatiin yes sure or sure. Here is my account number. Here is my account number. Or here is my account number. Jechuun dandeenya jechuudha. Here is my account number. Good. Dialogue 2. Buying fruits and vegetables. Kun immoo bakka kuduraa fi fuduraa garaa garaa binnutti kan nuyi fayyadamnu jechuudha. Sana wajjiniin more of less wal fakkaataa garuu iddoo garaa garaa ta'etti iddoo tokko tokkotti dhaabbanni ilaalla malee more of gara sana wajjin wal fakkaataa jechuudha. Ka jalqabarra ka jiru yoo customer taane nuyi akkuma silaa sana greeting or excuse me or whatever it is barbaanne jennee how much does the banana cost? How much does the banana cost? Akkuma silaa how much does the t-shirt cost? How much does this t-shirt cost? Akkuma jenne how much does the banana cost? How much does the banana cost? Jechuun dandeenya jechuudha. Nagaadhaahoo gatiin muuzii meeqadha? How much does the banana cost? How much does the banana cost? Jechuun dandeenya jechuudha. Innis eeyyen nagaadhaa is 30 birr per kilo. Is 30 birr per kilo. Kiloon tokko qarshii 30dha jechuu barbaada. Akkana jechuun dandeenya jechuudha. Customerii yoo ta'an okay haa ta'u kilo 2 anaaf kenni jechuu barbaada. Give me 2 kilo please. Give me 2 kilos please. Give me 2 kilos please. Jechuun dandeenya jechuudha. Give me 2 kilos please. Give me 2 kilos please. Jechuun dandeenya jechuudha. Tole kilo 2 anaaf kenni. Kilo 2 anaaf kenni jechuu barbaada. Akkana jechuun dandeenya jechuudha. Sure. Anything else? Sure. Anything else? Siif nan kenna ishii. Dabalata wanta barbaadu qabdaahoo jechuu barbaada. Sure. Anything else? Or do you need any additional thing? Jechuu barbaada. Wanna biraa wanta barbaadu qabdaahoo. Anything else? Jechuun dandeenya jechuudha. Yeah. 1 kilo of apples. 1 kilo of apples. Eeyyen dabalataan kiiloo tokko appilii kiiloo tokko nan barbaada jechuu barbaada. Yes. 1 kilo of apples. 1 kilo of apples jechuun dandeenya jechuudha. Shopkeeperidha yoo taane hayyeen kunooti jennee kiiloo 2 banaanaa muuzii sanaa fi kiiloo tokko appilii sana safarree kunooti jechuu barbaada. Okay. Here they are. Here they are. Kunooti jennee kennuuf ni dandeenya jechuudha akka jennee. Geeyoon gaariidha. Kunooti herreegni kee qarshii 100 kunooti jennee itti kennu yoo barbaanne. Geeyoon here is 100 birr.
Here is one dead bird jechuu ni dandeenya jechuudha. Kunooti herreegni kee jechuu barbaan good. Here is one dead bird. Here is one dead bird jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee galatoomii kunooti deebiin kee jedhee deebii nu deebisuu barbaade yoo ta'e immoo inni yookiin sana keessaa deebii qabna yoo ta'e galatoomii kunooti deebiin kee jechuu barbaan thanks. Here is the change. Here is the change. Here is the change jechuu ni dandeenya jechuudha. Deebiin kee kunooti jechuu barbaan here is the change jechuu ni dandeenya jechuudha. Great.